Aappii suuraa bilbila keessanirraa isin duraa dileeti ta'e isiniif deebisuu danda'u. Suuraalee garaagaraa fi viidiyoolee garaagaraadhaa kan bilbila keessanirraa qabdan yoo dogongoraan isin dura bade yookiin ammoo isin dura balleesse namni yookiin ammoo isinummaan dogongoraan dileetii gootan salphumatti isiniif deebisuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik shir gochuun nafaa duraan ardafa. Aappii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtu. Achi booda bakka sarchii kanarratti irra tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kacha jalaala sanii baasirratti irra tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kacha kanarratti irra tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifitaa asirratti ekoon sarchii irratti irra tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee la ka saa barreessanii achi booda sarchii fuulduraan kilikii gootu sarchii gootu. Achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana sifitaa suuraa kanarratti irra tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra oltaa gad deemtu manummaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kacha jalatti daawulood keessatti daawulood taasifamanii aappii kana bilbila keessatti buufatanii. Achi booda aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin banama. Footoo rikafarii kacha waan irra tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan suuraa isin duraa dileet ta'e barbaadu eegala jechuudha. Hanga inni barbaade deebisuu ibsaan eeggatu jechuudha. Haala kanaan amma kana suuraa bade deebisuu jalqabee jira jechuudha. Lakkaa'uu jalqabee jira hanga inni lakkaa'ee fixee suuraa isiniif ibsaan eeggattanii. Egaa daawwattoon kiyya achi booda kana haala kanaan suuraa isin duraa bade hunda isinii deebisa jechuudha. Keessaa filtanii kan isin barbaachisu hunda keessaa deeffachuu dandeessan jechuudha. Gara bilbila keessanidha.